Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaalaa Family Orootu welcome shama harka fuunee hundi keessanuu alaaf biyya keessaatti qa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne nageenyi keessan haa qaqqabu. Egaa hordoftoota kiyya gaafii keessan har'a deebisuuf qophiidha. Namoonni kan itti aanu sawaa maallaqa nu jalaa nyaatu akkamiin ofirraa cufnaa jechuudha. Barreeffama isinii kaayaa lakkoofsa mana miseenjaraa keessan keessa seentanii mana miseenjaraa sawaa keessa seentanii 900 barreessitanii jechuudha. Nama viidiyoo isinitti hin dheeressu viidiyoo isinitti gabaabsee ittiin barreeffama isinii maxxansaa akkaataa itti fayyadama isaa sawaa majjaana yoo hidhanne Suudii qofa keessa bilbilamoo Itoophiyaa bilbilachuu dandeenya. Kan nuti kamajjaan hidhanneef Itoophiyaa bilbiluufi malee Suudii bilbiluufi miti. Suudii rakkoo hin qabu, intarneetii mana madaamii jira. Interneetaan bilbilaa jechuudha. Akkasuma yoo mana madaamii illee hin jiraanne majjaana hiine interneeta birrii muraasan hidhachuu dandeenya. Nu daayirektii ka bilbiluuf majjaana hidhannu Itoophiyaa bilbilachuufi malee Suudii miti. Namni nu bilbiluufi barbaannu illee Suudii osoo hin taane Itoophiyaa dhimma achii waan qabnuuf Itoophiyaa bilbilannaa jechuudha. Warroonni na gaafataniif gaafiin keessan kana barreeffama isinii kaayaa akkasuma Ingiliffarraa akkamii Arabiffarraa akkamii gara Ingiliffaatitti deebisaa jettanii warroota na gaafatanillee barreeffama isinii kaayaa jechuudha. Gubbatti 900 jalatti 1390 barreessitanii sanduuqanitti achi ergitanii manni miseenjaraa isa kana mana miseenjaraa keessa seentaniitiin bakka kana tuuxaniitiin gubbatti 900 barreessitanii jechuudha. Fakkeenyaaf gubbatti akkanatti 900 barreessitanii gubbatti 900 barreessitanii jala kanatti immootu 8 jala kanatti yoo itti barreessitan 13 yaani jalatti barreessan jechuudha. Bakka kanatti akkana tuuxanii barreessitanii jechuudha. Amma barreeffama isinii kaayaa sa'aatii isinirraa waan gubuuf akkanatti viidiyoo isinitti dheeressa. Barreeffama isinii kaayaa hordoftoota kiyyaa barreeffama isinii kaa'utu caala. Gaafii keessan hunda keessanuu duraa duubannee deebisaa. Akkuma beekamu sawaan hanga naannoo ji'a 2-3 kana kariyaala 100 guutamu cufamee jira jechuudha. Ni cufamee jechuu guutumaan guututti hanga ji'a 3 cufatee amma immoo baname jedhanii ani immoo ofii kiyyaattiin guuttanne yeroo itti guuttadhe kallattii viidiyoo isinii haa waraaba. Mee isin warri asin dur guuttattanii itti fayyadamaa jirtan sawaa 115 itti guutati daqiiqaa 850 isinii kenna jechuudha. Ka riyaala 10 daqiiqaa 25 ka riyaala 9 daqiiqaa 20 ka riyaala 30 daqiiqaa 80 sunillee deebi'ee jira jechuudha. Yeroo ammaa kana isallee barreeffama isinii kaayaa jechuudha. Kallattiin barreeffama san dubbifattanii guuttattanii jechuudha. Viidiyoon kee karraa kana fakkaataa isinitti hin dheeressu barreeffama isinii kaa'utu naa caalaa jechuudha. Barreeffama isinii kaayaa waa'ee sawaa kana gaafattanii gariin naa dalaguu didee irra deebi'aa yaala gisee garii nama didaa gisee garii namaa dalagaa keessattuu karaa miseenjaraatiin yaala amma lakkoofsa itti galchitanii mana bilbilaa sawaa keessa seentanii mana miseejii sawaa keessa seentanii itti ergitan lakkoofsa illee isinii kaayaa ka maallaqa isin jalaa nyaatullee gubbatti 900 barreessitanii qubee daa jalatti gasiixanii immoo qubee daa xiqqaa gootanii lakkoofsa 8 duwwaa 4 gisee 3 barreessitanii itti achi sanduuqotanii isaaniin booda heeyyama keessaniin ala maallaqa nyaatu jechuudha. Akkamitti istiisirraa yookaan sawarraa maallaqa guuttannaa yoo kaardii baankii qabaattan achirraa birrii 100 murateetiniin isiniif guutaa jechuudha. Yoo kaardii baankii qabaattanii jechuudha sarraafaa jechuudha. Yoo kana hin qabne ta'e immoo kaardii suuqii deemtanii bittanii itti guuttanii achirra immoo majjaana hidhattanii jechuudha. Bilbiluma keessaan majjaana hidhattanii kaardii bittanii itti guuttanii yoo kaardii baankii qabaattan immoo teeleen akkuma biyya keenyaa san istiisiin kun simima keessan irraa muratee riyaala 115 isiniif guutaa jechuudha. Akkasii ammallee akkamitti gara Itoophiyaa maatii kennaaf kaardii guunnee erginaa warroonni jettanii na gaafattanii an akka kiyyatti sunillee viidiyoo isinii dalagaa duraanillee dalagee jira. Viidiyoo jala gad deemtanii hin laaltanii jechuudha. Osoo kiyyaan akka kiyyatti
isa san osoo erguu baattanii birrii xiqqishuudha. Birrii hawaalaan erguu fi hoyyaa asii kaardii riyaala 10 riyaala 20 guutanii amma mataan riyaala 12 murataa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 70 bichaa taati. Riyaala 20 yoo murate birrii Itoophiyaa 100 bichaa taati jechuudha. Karaa hawaalattiin yoo ergan garuu birriin riyaala 20 500 taati fi jechuudha. Maatii keenya san yoo ergine kaardii asii guuttanii Itoophiyaa ani simii keessanirraa simii obboleessa keessanitti irratti Itoophiyaatti haadha keessanitti irratti yoo dabarsitaniif birriin xiqqoodha. Birrii hawaalaan erguu fi hoyyaa birrii hawaalaan ergaa fi isiniin jedha warrootni na gaafattanii birrii hawaalaan erguu fi isinii hoyyaa gaafiin keessan isiniif deebi'ee yaada warroota gaafii keessan deebii keessan dagadhee naaf olchaa. Ammallee yaada keessan komentii jalatti barreessaa isiniif deebisa. Komentii keessan isiniif deebisu qophiidha. Isinuu xaartanii laffaatanii komentii barreessitanii deebii nuu deebisinaan jettanii anammoo isinii deebisu qophiidha. Majjaanni sawaa ka dura cufate amma deebi'eetiniin jira. Ka riyaala 10 illee, ka riyaala 9 illee, ka riyaala 30 daqiiqa 80 illee deebi'eetiniin jira. Sanillee iskiriinshootii barreeffama irra isinii kaaya amma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoon kee karaa kana fakkaata. Waan na dhaggeeffattaniif naaf galatoomaa. Isinumaa fi faayidaaf sagalee viidiyoo dheeresse malee. Mana miiseenjara keessa seentanii akkamitti riyaal 100 majjaan hidhannaa akkamitti riyaala 10 majjaan hidhannaa jettanii waan so'attaniif kunoo barreeffamni asirra jira. Barreeffama kana mana miiseenjara keessa seentanii 900 gubbarra barreessitanii jalatti immoo 82 barreessitanii sanditti achi gootanii yoo ta'an biyyoota garaagaraa isinii fida eegasii jala gattuutanii viiwii ol jettu san tuutanii eegasii biyyoota zaraazareenii fida jechuudha. Eegasii Itoophiyaa akka jedhu kan Itoophiyaa keessa seentanii Itoophiyaa gattuutanii kariyaala 9 kariyaala 10 kariyaala 30 hundi isaatu hin jira mana miiseenjara keessa haala kanaan seentanii guuttachuu dandeettanii sawaan ji'a 3 cufateetiin hin jira amma immoo deebi'ee jira. Ani garuu hin guuttanne samana kana majjaanan hidhanne. Inshallah mee warroonni majjaan hidhatu barbaadan hidhadhaatii ilaala. Inshallah isiniif sirraa amma deebi'ee jedhanii jiranii namoonni baay'een deebi'ee jira takka dura cufatee jira amma deebi'ee jira. Baga gammaddanii baga gammanne keessumayyuu namoonni waa dalaguu ganama galgala hojii isaa san takaattaluuf hojii isaa san maalirra akka jiru dhaga'uuf majjaana kana hidhatee sirriitti maatii ofii yaada ofii dubbisee haadha baay'ee neetworkiin isaa addaan kukkutee azaa nama godha yaada nama fixachiisu jechuudha. Kanaaf 82 duwwaa barreessaa miiseenjara keessa seenaatii 900 gubbarra barreessatii itti achi san godhaa fi Itoophiyaa ka jedhu yoo isinii dhufe Itoophiyaa san keessa gas seenatii filadhaatii ka humna keessanii itti majjaana hidhadhaa isiniin jedha ka riyaala 10 barbaaddanii ka riyaala 20 barbaaddanii ka riyaala 30 barbaaddanii hanga humna keessanii majjaana hidhadhaatii itti fayyadamaa gaafii keessaniif deebiin isinii deebi'ee jedheetanii yaada. Yoon dogongoree naaf olchaa isiniin jedha komentii keessan yaada keessan barreessaa. YouTube channel kiyyallee warroonni haaraan subscribe godhaatii na guddisaa isiniin jedha. Warroonni hanga duraa maatiin haftatanii galatooma ammallee laayikii sheer godha. Wayi gaafii sawa kana fakkaataa namoonni hedduun jalatti na barreessitanii galatoomaa isiniin jedha. Gaafii keessan yoo deebisu qophiidha. Viidiyoo kiyya obsaan caqasaa sirriitti obsaan caqasaa jarjartanii irraan fiigina yoo jarjartanii irra fiigan homaa isinii galuu hin danda'u. Deebitanii gaafima haarawa gaafattanii jechuudha. Mee viidiyoo obsaatii daqiiqama 10 daqiiqama 5 daqiiqama 15 yoo guddate hanganan guddatu daqiiqama 10 obsaan caqasaatii viidiyoo sun maal akka an jedhee dhaggeeffadhaati. Namni gariin haasaa guddistaa maal jettaa wanna jettee nuun gallee nuufuu hin dalayne yoo obsaan viidiyoo caqaftan kaa wanni hunduu bar obsaani malee takka marrachi fiiganii waan san faamanillee hin dhagaanillee maal akka an jedhe maal akka an barsiisaa jiru anillee bar waan an fayyadamu isinillee haa fayyadamtaniif malee ana wanni isin miidhu takka hin jiru viidiyoo kana yoo laaltanii dhaggeeffatanii ofii itti fayyadamtan isiniif faayidaadha majjaana kana hidhattanii maatii keessan aga barbaada yoo dubbistan qabeenya keessan ka biyyaa dalagamaa jiru san hordofuuf takaattaaluuf dhaga'uuf maalirra akka jiru maalirra akka ga'e dhaga'uuf immoo majjaan hidhatu isinii barbaachisa. Xiratiin haasoftanii jechaa malee wanni biraa wanni ani akkanumaan viidiyoo waraabee isin azaa godhu takka illee hin jiru jechuudha. Kanaaf obsaan caqasaa gaafii keessan isiniif deebi'eetanii jedheetanii yaada
bultiin tiyya takkallee garee quraana keessa na seensisii jettee gaafii keellee abshir garee quraana keessa si seensisa kootu marhaba rakkoon qabu lakkoofsa kee qubee afaan oromootiin barreessi duwwaa 5 jedhiiti afaan oromootiin barreessi lakkoofsa kan kee komantii kee jalatti qubee afaan oromootiin barreessi duwwaa 5 lakkoofsa kee akkuma itti aanu barreeffama barreessi maaliif lakkoofsa kee namni akka ala xuul daddafee fudhateetiin sittiin bilbilee barreeffama naa barreessi jechuudha ani yommuu san lakkoofsa kan keessan fudhee garee keessa seensisee gara garee seentaa jechuudha lakkoofsa kee osoo namni argee fuudheetiin sittiin bilbilee lakkoofsa kee jira fuudhee egaa sidileetti godha jechuudha komantii kiyya jala lakkoofsa kee komantii jalatti barreessi garee keenya keessa seentee ni qaraata abshir baradhaa baruu quraanallee qaraa dalagallee dalagadhaa waa hunda kayrillee waa hunda dalagadhaa isiniin jedha kana fakkaata gaafii keessaniif. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video leo isin dheeratu